السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل لي رتيج في نميل النبيجرا جلتيسات در بقولو سامو فان المباديات يكما بقولو سيلي سامو يغنتي تقومي جبويجا أبو بويجا نبويجا نفولي جنان إجو مساق بوتو الخيسا فولي أكرا خايف أتما أبو خيسا بربادة جيجا yeroo jettee waan taate gaafa ani nama baadiyyaa dhalatee baadiyyaa irraa dhufe hedduu manguddoo biratti guddadhee dur manguddoo yogguu mafmaaftoota jettee mafmaaftu hora malee hin horanii horii malee hin tolanii jettee mafmaaftu anammoo magaalaa dhufee naggaja hoggaan eegalee warri hundi karaan baankii irra ta'uu hoggaan arte baankii malee hin horanii banku masalu tafi takara mismale tolani ada jum kupade tuli ammas akuman muhadaraga toko bakata kanagati maksud ko mungto irage ada qabatu waya isumaho qabatu dawaya jennan mungtichi anammo jijire banki qabatu waya isumahu tadalar rabilisa takka banki ramis takka jira takka zamzam takka mas banki tadalar rabilisa taneni qabachu wayya je jijirechu kana gabatu toni jawhadu wa takka umu gafadan wani wasan umani tadra be komsa talabada qabenya wanda kaysati na bedidati tasadafala tokumala wani sadin kun ege jirate ittilafanan wani intawja antakallemu injirtu akka taatu baankiilee hundinuu bootee agarsiiftee jechuudha. Kanarratti dhaamsi gabaabaa waan lama qofan isinii dhaamu barbaada. Baankii raambisiifis ta'e baankiilee biraatiifis ta'e alamni ogummaa fi maafutura fidu alfuun dukkaan fi kaffi rahmaan jedha. Dukkaanni humni tokko kaballa rabbi keessa uummahu cufa rabbumaa hiraafi bankiin biyya teenya akkuma reefu asitti dubbatamatti amma soddoma dabarte malee baankii muraasa turte amma gaa biyya teenyattis soddoma dabarte dorgommii seente dorgommii tana keessatti baankiilee hundi harka wal qabanii wal gargaaranii dura habiyyaa walitti aanaa habiyyaa wal qabatanii alaa dhufu san isaan saniin akka dorgomuu danda'anitti wal cinaa dhaabbachuu qabanii keessaa'u maqmaaqsa tokkotti afaan oromooti ilmoon kan haati ol daddarbitu waan isiin ol utaatu seetii jedha. Baankiileen biyya teenyaa hundi akkuma jirtutti cufti silaatu ilmoo amma dhalatte jechuun ni danda'ama yeroo baankii biyya biraatii wajji waliin madaalan. Kanaaf akka reefu shanamii yoo dubbatetti ilma haaree amma dhalate ka maqaansaa baankii raammis jedhamu san inni waggaa dhalate namni hundi ni jaalata hanga inni guddatee bakka gahee harkana nama fuddatee nama dhagahuu didutti namni jaalata jalas deema. Amma akkuma jaalala qabdu sanitti jaalala san qabattee akka deemtu asumaanuu baankii raamisiif dhaamsa kana dabarsuu barbaada. Lammaffaa irratti nama waliin hayyuu wayii akka jedhe baankii jechuun qawweedhaa jedhe. Qawween yoo rasaasa qabaachuu baatte waan gootu baankii yoo maallaqa keessa jiraachuu baatte qawwee goggoguu lafa teessuma goggogaadhaa jechuudha. Qawwee ammas eenyutti akka gadhiitu addaan baafattee ilaalan. Qawwee biiflee malee itti hanqiteef namni tokko waa dhahuu hin danda'u. Rasaasa meeqa dhaweetti ilaale fuudhee yoo baratte malee yoo xiqqabdee dha'oo kara biraa deemanii bakka atti dhoofisanii dhiisee. Qawwee eenyutti akka gadhiitus achumaanuu laalladhu. Qawween dura leenjoo barbaaddi, amanamuu barbaaddi, seeraan deemuu barbaaddi, heeraan deemuu barbaaddi, hawwatu guddattee deemuu barbaaddi. Baankiin qawwee ta'uu asumaanuu hubadhaa isiniin jecha dhaamsi xumuraa kan inni nama hundaaf warra baankii osoo ta'e nama hundaaf dhaamuu barbaadu. Qabeenyi diinagdee walii jedhamu kun bilisummaanis isa isaan malee bilisoomuu hin dandeenye. Qaroomni isa, jabeenyi isa, jaalalli isa, kabajaan isa
isaan alatti wanta kanneen kabajaan hin jirtu jaalatti hin jirtu waan hundinuu wal hundinuu diinagdee hojiidhaan wal qabataadhaa jechuun illee ta dhuunfaatis ta walootis ta biyyaatis karaa barbaachisaa ta'uudhaan itti haa qabsoomniidha. Baankiidhaanis ta uf beektu ta wal beektu ta uummanni sii beeku rabbi haa godhuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.